Godina Ilubbaaboritti hojiin xaafii kilaasteraa misoomsuu hojjetamaa jiraachuu biiroon qonna godinichaa beeksisee jira. Godinichatti lafa hektaara 100 fi 71 qotame keessaa lafti hektaara 25 ol oomisha xaafii kilaasteraa misoomee ta'uu himamee jira. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Ilubbaabor obbo Ascannaaqee Admaasuu aanaalee akka godinichaatti jiran keessaa aanaan Algeessachii adda durummaan oomisha qonna xaafii kilaasteraan oomishan keessaa ishee tokko akka taate kan ibsan yoo ta'u, godinichatti lafa hektaara 100 fi 71 qotame keessaa lafti hektaara 25 ol kilaasteraan kan misoome ta'uu himanii jiru. Godina keenyatti haalli qilleensa naannoo keenya bal'inaan wantoota oomisha qonnaa adda addaatiif mijataadha. Keessumattuu misooma xaafii wajjin wal qabsiisnee gaafa ilaallu immoo aanaalee akka godinatti qabnu 13 keessaa sirriitti oomishni xaafii wajjin wal qabate aanaa muraasa keessatti bal'inaan qotama jechuudha. Aanaalee bal'inaan misoomni xaafii keessatti gaggeeffamu keessaa inni tokkoffaaf inni hangafti aanaa Algeessachiiti jechuudha. Kanaaf aanaa Algeessachii keessattis qonnaan bultoonni sirriitti oomisha xaafii irratti bobba'anii hojii kana abbummaadhaan gaggeessanu hin jiru. Kanarraas oomishni guddaan hin eegama jechuudha. Akka waliigalaatti lafa naannoo hektaara 100 fi 71 kan ta'u bara oomisha tokkotti hin qonna. Sana keessa naannoo lafa hektaara 25 hanga 30tti kan ta'u immoo oomisha xaafiitiin kan uffifamu ta'a jechuudha. Godinichatti aanaan Algeessachii adda durummaan oomisha qonna xaafiin kan beekamtu ta'uu isaatiin akka aanaa Algeessachitti bara kana lafti hektaarii 17,000 ol oomisha garaagaraatiin uwwifamuu fi isa keessaayis lafti hektaara 5,000 ol xaafiin uwwifamuu kan himan immoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Algeessachii obbo Habtaamuu Qanna'aati. Akka qonna gannaatti naannoo hektaara 17,000 ol akka aanaatti kan qonna yommuu ta'u, kana keessaa xaafiin naannoo hektaara 5,000 fi isaa oliidha. Kana keessaa callaa nu irraa argannu gara 73 jechuudha. Kuntaala 73 irraa arganneetu yaanna jechuudha. Muuxannoowwan gaggaarii babal'isaa jirra. Qonnaan bulaan naannoo irra jiru bakka hojiiwwan kilaasteraa kun itti hojjetamee dhufee daawwate. Daawwannaa kanaan immoo hojiiwwan kilaasteraa kun bu'aa qabeessummaan isaa maal fakkaata? Yoo akkam goonee hojjenneyyuu nus bu'aa gaarii irraa argachuu danda'a waan jedhu qonnaan bulaa walirraa muuxannoo fudhachuudhaan muuxannoo fudhate kanaa geesseetiyyuu gara kilaastera isaatti deebisee hojiiwwan akka inni hojjetuu fi sosochii hawaasaas immoo sadarkaadhaan kennaafeetu jira. Qonnaan bultoonni godina Ilubbaabor aanaa Algee qonni xaafii kilaasteraa abdii kan itti uumee jiruu fi itti fufiinsaan kallattii mootummaan misoomaaf kennee jiruun wabii nyaataa mirkaneessuuf gahee guddaa akka qabu ibsanii jiru. Kana dura mala aadaatti gargaaramuun oomishaa turuu himuun callaan argataa turanis gadi aanaa ta'uu dubbatu. Waggoottan lamaan darban irraa muuxannoo argataniin bara kana qonna kilaasteraatti gargaaramuu fi gorsa ogeeyyii qonnaatiin deeggaramuun waan oomishaniif bu'aa gaarii akka abdatan dubbatanii jiru. Kilaasteraan akka qotamu karuma mootummaan dabarseen uummata qonnaan bulaa kana walitti qabnee kilaasteraan ijaarree qamadiitu qotame lafa kanarra jechuudha. Qamadiin qotamee gaafa qamadiin irraa galee jedhu xaafiitti ittuma aansanii xaafii facaasan ta'an jechuudha. Sabooddee lafa qamadii kana immoo lafa haaraa baranaa qamadiitti dabarsinee qamadii qonnee jechuudha. Amma lafa kana deebisanii marsaa lamaffaa waggaa tokko keessatti si'a 2 si'a 3 qotuudhaafi amma kun irraa galu immoo qamadiitu iyyuu oomishamaa asirratti jechuudha. Lafa kana yeroo jalqabaa kan qamadiidha kan qotame. Qamadii sanarraa kaafneeti xaafii facaafne boqqolloo facaafne boqqollocharraa immoo gara xaafii kanaatti deemne. Lafti kun 3 qotameera jechuudha. Bishaan isaa gara barbaadanitti qabuu danda'ama hin deema jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu waluma harkaa fuunee xaafii kana qonnee xaafiin kun immoo yeroo ammaa kana abdii guddaan oolaateera. Itti aansuudhaanis waa yerootti naanna'ee dhufee galee gabaree fooyyessuu danda'u mari'anne waliin hin hojjenne. Hojii kana kan nu jalqabne waggaa 2 dura lafti kun boqqolloo duwwaa qotamaa ture. Isa booddee deeggarsa DAtiin xaafiitu qotame jechuudha. Muuxannoo walumarraa fudhachuudhaan deeggarsa DAtiinis deeggarsa hojii keessaatiin deemne kanarra geenyerraa har'a jechuudha. Godinichatti bara kana oomisha xaafii lafa hektaara 25 irraa callaa kuntaala 200 ol argachuuf hojiitti galamu kan gabaase waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Ilubbaaboraati.